Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warroota amantii biraatiif hashama harka fuunee jirra jirtu bakka jirteetti nageenya rabbii isin faana jiraatu annagaa kooti galata rabbii bakka jiraattan isiniin jechuun barbaada. Akkasumas warroonni laayikii sabiskaabiin goonii laayikii sabiskaabii godhaa isiniin jechuun barbaada. Warroonni laayikii sabiskaabii gootan immoo hedduu tokko galatoomaa ulfaadha galanni keessan bilisummaa haa ta'u rabbiin fayyaa guutuu isiniif haa kennu. Waan yaaddanii waan itti karoorfattanii rabbiin isiniif haa kennu isiniin jedha. Amiin jedha ijoollee warri kiristaanaa. Amin jedha ijoollee warri musliimaa amin jedha isiniin jedha du'aayin kiyya isiniif qeebalama maaliif an hangafa keessanii ana haadha keessa waan ta'eef isin ilmaan tiyya waan taataniif iyyuu amiyyoo jettanii haatiyyoo nama eebbiftee haatiyyoo waan gaarii namaaf yaadde du'aayin nama hin qeebalamaa jechuudha. Kanaaf iyyuu jennaani ani waan gaariin isin yaada akkasin bakka guddaa keessanii akkasin karoora keessanii kaayyoo keessan bakkaan geewwattan isiniif yaada waan ta'eef amin jedha du'aayi kiyya. Intuffatinaa isiniin jechuun barbaada. Dhugaa rabbii ani hangafa keessa waan ta'eef namoonni isin hangafuuf malu hin jirtu. Namoonni na hangafuu maltanis hin jirtu. Hundaafiyyuu ani haadha keessa waan ta'eef amiin jedhaa isiniin jechuun barbaada. Achirratti booniin maal jettee Sumayyaadhaan guyyaa kaleessaa Sumayyaan baalageedha jette. Har'a immoo Sa'idoon joonja'aadha. Moonyi na wayette Sa'idoodhaan. Sa'idoon moonyiidha. Sa'idoon joonja'aadha. Maaliifitu ayyuu warqii kana dhiistee ayyuu bareedduu kana dhiistee attamitti gondoriin deemtaa. Attamitti nutu dattee baardaarii keessa joonjoftaa. Sumayyaadhaaf jette isheen kun jaartii sitti hin fakkaattu. Isheen kun nama sitti hin fakkaattu. Ati sammuun kee sirrii miti. Ati sammuun keenyu moonyiidha. Ati sammuun kee dhagaadha. Ati sammuun kee homaayyuu beeku. Attamitti nutu deemtaa. Kottu deebii jettenitu Sa'idoon loluutti jirti jechuudha. Booniin. Anshee ayyuu fi Sumayyaa fi Sa'idoo gargar baasuudhaaf taf jecha harta dhugaa rabbii. Hin qaanfattu xiqqoo mashee xinnish guddadhu xiqqoo. Dhiisi ati daa'ima dhiisi. Abaarsoo namatti hin galini dhiisi ati ganaa guddatta. Kunoo dheengadda kan itti heerumte kan si barreeyyuu viidiyoo Sa'idoo keessatti si argine si barree waan ta'eef duraan iyyuu sin beekun ture. Garuu ishee yeroo itti inni haadha dabba daraartuu faajin diraamaa hojjetu jaarsa kennan beekan ture sin dheengaddan si baree. Kanaafuu dhiisi ati daa'ima ati ganaa ilmoo godhatta. Ati ganaa waan baay'ee si hafee jira dhiisi Sumayyaa irra gabbu'i. Sumayyaa maal si godhu Sumayyaa warqina ko. Sumayyaatu warqidha malee ayyuu warqii miti. Haadha daa'imaati bar haadha ilmaaniiti bar kan Sa'idoon itti taphatee irratti fuudhe. Maal jechuu barbaadde dhugaa rabbi gaafa haasoftuu fi gaafa dubbattu waan badii ta'uu fi waan badii hin taane beekite dubbadhu. Maal jechuu keeti inniti kottu deebi'eettu na barbaadu haadha ilmaan isaaniiti haa barbaadu barbaadee haa fidatu inde yoomiif ree goot inni baga dhaqe inni dhiirummaa isaa iyyuu mul'ise. Inni dhiirummaa isaatii fi onnee waan qabuu fi leenca waan ta'eef iyyuu Sa'idoon deemee jechuu baga deeme. Maa deemeettaa? Maal jechuudha? Attamitti haasoftaan ta'a? Dhiisi guddadhati daa'ima reefu dheengadda kan itti heerumte dhiisi ganaa ilmoo argatta waan taatuu fi waan sirra ga'uun beektu dhiisi dubartittiin murinii. Ati maal si gonaan Sumayyaa jibbitee? Sumayyaan barsiiftuu keenya beektu moo ati? Sumayyaan barsiiftuu keenya amala qabeetti suuta qabeetti waa hundumaayyuu seerraa baran akkaataa isaaniif akkaataa itti dubbatan ilaameyyuu seerraa baran ende irraa bu'ii Sumayyaa irraa maal si goote? Sumayyaan nama addunyaan guutuun jaallatu dabar. Sumayyaa nama addunyaan guutuu isheen kabajuu dabar. Kan kabaje Sa'idoo barsiise Sumayyaa dabar dhugaa dubbachuuf taanaan. Kan Sa'idoo kabaje barsiise kan Sa'idoo nama wajjin jiraachuu barsiise Sumayyaa inde dhugaa walitti muuf taanaan jechuudha. Kanaaf yoo adibadduutti irraa gattaa irraa gabbu maanni jechuudha. Nama naarsin dhugaa akkatti aaraa viidiyoo see ilaalee dhufe akka garaan nagbataa wali bar. Gurratti dhaddeen naggeeffadhee dhufe. Inni ilaaluyyuu. Sumayyaatu kun nama Sumayyaatu kun jaaladhuan. An durarraa jalqabee Sumayyaa jaaladha. Durarraa jalqabee jechuudha. Maal si goote Sumayyaan? Kan achi ol fayyaa nagaa kooraa malee gixxiin jennaan achi olitti baate maali? Maal sitti balleessite? Sa'idoo ajoonjoo kaa abbaa manaati ajoonjoo. Yoomiif ree dhiirri yoomiif dubartiidhaa fi jaalala qabuuf mul'isa ree baga joonjee Sa'idoon baga joonjee barbaade fedhi Sumayyaa. Dhugaa rabbi mana madaamii keessa nan yisisinaa majlisan noo qadee jira haa barbaadee fidi barbaadi fidi ilmaan kee barbaadi fidi haadha manaa kee. Dhiirri yoomiif ree yoo jaalala sii qabu hin mul'isin. Sumayyaan akka keesseeti moo? Sumayyaan nama qaldiiseeti nama qaldiisitti fakkaatte. Nama qaldii miti Sumayyaan nama goota nama waa'ee jaalalaa fi waa'ee jireenyaa beekudha Sumayyaan. Gootitti leenca hambassaa na okko. Kanaafuu Sumayyaa irra gabbu kaleessa dhuftee Sumayyaa rabsitee ayyuu irra gortee. Ayyuu warqee Sumayyaa warqee. Una ta'e noo dhugaa dubbadha bar. Waan dhugaa dubbadhuuf nan jaallattu bar.
namni waa hin dhugaa dubbadhuuf nan jaallattu bakka dhugaa namni baqata. Maal jechuu barbaadde? Taayi adabadduuti ati daa'ima ijoolleedha dhiisi. Viidiyoo dalagadhu abbaa manaa keetii wajjin deemi piraankii dalagadhu sumayyaaraan dalagini. Abbaa manaa keetii wajjin deemtee daladhu baaniti achi deemtee sumayyaa sanuu mool deebinaan si ukkaamsiti dhiisi. Sumayyaan ganda tokko keessa jirtuuti sumayyaan si ukkaamsitiiti dhiisi. Saayidoon illee kaleessa maayette. Kottu deebii ayyuun ulfa garaadhaa qabdi kottu deebii naan si didee jechuu si hin dhageenye. Dhiisi nama hamaasee dubbatu hin jaallatu saayidoon hin jaallata otu jaallachuu baate lagaaf lagatti hin darbu. Bineensaan nyaatamuudhaaf hin deemu baardaarii biyya sodaatu namni lubbuudhaan keessayyuu hin dabarre baardaarii namni eenyu dhaka baardaarii innattu sin goota namni dhaqu jira. Sababa ilmaan isaatiif sababa haadha manaa ganamaatiif deemu. Haati mana ganamaa jechuun qalbii miti. Nama naarsinaa yeroo naasa haasaan harka badaayu. Haadha manaa ganamaa jechuun qalbii miti nama qalbii miti jechuudha. Baga barbaade isaa fidi. Fidi unateen na uko fidi sumayyaa yaambassa ልጅ ነው። ስለዚህ አምጪ ተፋቆ በአማርኛ እነግራለሁ ምን ላርግጥ አማሪፈን ቤኩ ማለባኪያ ጎዳጋ ስለ አማሪፈን ዱበዳ አማርኛ ዳን እንጃለለን ቀቡ ገለጸዳፍ አማርኛ ተፋቆ ቦኒታ ያልበዱ አማራን ኦሮሞን ትግሬን ሁንዱ ሳይ ፎቶ ከች ግዲ ጎምቢሰን ዝዘገዘቃ አርጊቴታት ዩቲዩብ የዘጋበን ሰን በር foto kan gadi gombifaman argi olim ba gadi bay olim sene gadi lite youtubin gadi gombisani si arabsar jole na mara yes nu sabab ratu sumaya jallata bar garbi sabab rat duri khane sumayyan bar ijolle kenya walitti naannisite ijolle oromo walitti naannisite ergi wagga meeqati wajjin jiraatti baran bira kuno ramadana qobaase bafte bar ramadana qobaase soma jirti isheen sababi saayidotiif sababi ayyuutiifitu ramadana kunoo ilmaan see facaafte abbaa manaa isheerraa hadda baate ramadana qobaa soomaa jirti maal siifataatu joonjofte maal siifataatu akkasiin siif iyyutu barbaad gammadde kaa asaseen joonjofte gammadde kunoo abbaa manaa seerraa hadda baate ramadana qobaa soomaa jirti sumayyaan maal siifataatu kanummaanuu ayyuu sana fuusisee usini walii galtanii beekaa fuusiftanii beekaatti adda baaftanii bizarrinnatii waan isin keessa jiru fitu sumayyaa harka dhooftanii fi saayidoo fuusiftanii. Isintu fuusisee iyyuu saayidoo ayyuu kana. Isintu maraachee fuusisiisee hiriyaa keessanii miinjeessanii taate gaafa heerumte gaafa wal fuutan miinjeessan isintu fuusisee iyyuu. Isini kan mucaa namaa joonjessaa bakka keessa. Jaallattee miti kan isheen amantii isheerraa akka isheen itti tsoomaa jirtu qobaa ishee biyya kiristaanaa keessa teessee tsoomaa jirti bara. Kan sila abbaa manaa seetiif hiriyoota see gidduutti soomtu waggaa darbe waggaa meeqa kun erga waggaa torbaatiin sumayyaa hordofa akka isheen itti ramadana qopheessite abdii faa nyaattu. Ijoollee walitti yuutuuba see jala deemaati ilaala warreen argini warri reefu dhufaa jirtan. Jireenya see balleessitanii kaatanii amma immoo isheen baalageedha. Maaltu baalagee godhe? Dubartii cimtuu maaltu baalagee godhe? Isheen baalageedha itti odeessan taa'ee adabadhu. Sana sumayyaatti ramadana ba'usiifan dhufa. Ramadana ba'aan illee ni dubbadha. Nama dubartii gadi qabuu fi dubartii abbaa manaa irratti fuudhee lammataa isaanii gadi gombisa. Dubartii dhiirri abbaa manaa irratti dubartii fuudhee isin gadi gombisee isin arrabsa. Bakka irra dhaabbadhu. Amma nan deemaanii nan dhufaaf ramadana booda mucayyoon kun itti deebite sumayyaa qeetti taanan ammallee deebi'een dhufaaf ramadana beekaan likki isee gashaachuu. Dhugaa kan akkasiin jiru ijoolleen qoosanaa dhugaa. Boorisintu miidhama bar. Boorisintu miidhama. Jaalalli bakka hin qabdu beektani jaalalli bakka hin laallattu saba kam jaallachuu dandeessa saba kam irra deemuu dandeessa bakka jaalalli si buuftu hin beektu ijoolleen durbaa waan dubbatedha nuti warri dubartootaa kun waa keessa darbinillee sichoo maan ta'u jenna ilmaan keenyaaf yaadna waan ta'eef badiin dalaginaa dhugaa waan namatti murteessinaa mucayyoon kun immoo ola deemtuudha amma kan waan hin taane haasoftee qilleensaaf gootu.